صندق أما ديمتي نشيلك بكادي تاي رانجت صندق إيه لا ما بقول برا يا ما تدابورا أركيرا وتا كنت قوتي ديتي أكدراني سنغرتين أكسيتين ديم سبب دلو تانيران mucaa sani dargaa ishii gartee dargaa ishii sana odoo ofirraa quban qabaanne dhaywanni bilishaangul gumuziin sun mucaan fokkataan akka nama dhukkubni qabee fakkaatu sun odoo inni firraan argin dhayee akkasitti mataa addaan saaqe. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirra jirtanii hordoftoota fi kabajamtoota kan akkami nagaa qabdanii jirtanii jajjabaattanii isiniin jecha alhamdulillah. Eega salaantan tiyyata jaalalaa tan onnee irraa buqqite bakka isin jirtanitti qilleensarraan barriftee isin bira haa geessu isiniin jecha obboleeyyan kiyyaa. Miciyyoo falfaltuunga waan itti jirtu kuno eegaltee jirti amma Abrahaamillee garuu Abrahaam humna dhabaa fi miti humna dhabaan goone mucaa sani dargaa ishii gartee dargaa ishii sana odoo ofirraa quban qabaanne dhaywanni bilishaangul gumuziin sun mucaan fokkataan akka nama dhukkubni qabee fakkaatu sun odoo inni firraan argin dhayee akkasitti mataa addaan saaqe. Jaalala isaa hoo qabaatteree maal afaa buttee akman geessin dhiiga akkatti irraa akka horii qalanitti jala yaa'usan ustee bira dhaabbattee ilaalte jechuudha akmallee geessu jettee bineensa moo nama ishiin miciyyooti ati nama moo bineensuma moo ati ummata banii aadam duuba inni jaarsa kan keeti yoo isaa kajaalattu dhugumaan kajaalattu taate dhiiga dila san karraa bu'e ustee akkamitti dhaabbatteetu akkamitti garumti kan keetuu si dandee dhaabbattee ilaalta. Garuu har'a isaa nama dhabaa godhe nama hin qabu namni inni qabu hin jiru jechuudha. Maraachitee akka feetu akka hunda gootee waan hin godhin hin qabdu boodarra kunoo warreen dargaa katante jechuudha ajjeesisiifte jechuudha. Gana isin fixuu ta'a lafaa ka'e gana isin fixuu ta'a. Isaaf irraa quban qabne maa dhaaree gize dura akkatti inni itti naqu gize dura akkatti inni cafaqu san odoo dhiira ta'e gize sammaan dhahin wanni ati ooftu luqqaatuun sun gize duraa san silaadha dhiirummaan isaa gize sanii garuu amma kana dhiirummallee hin jaamtu isaaf irraa quban qabne isaa sitti jiru sirratti dha jechuudha inni nu jaarsa keeti micummaan sunu jaarsa keeti micuma sanuu waan qabdan walitti qabdan jechuudha. Ati kana maraachiteetu maraddaa keessa olii gaxoo futtirta malee waa takka jaalala isallee qabdu ni kijibdaa. Garuu ajjeesuun maal sii godha? Nama ajjeesisiisuun maal sii godha? Egaa duraan sababaa isaatiin isan fudhadhaa jetteet wardaa haadhabamtu jettee wardaa gaa olii gatte. Waa hunda ilmoo gistaan jalaa fuutee gistaan ishii dhamaaftee akkuma hin taane dalagutti hirtaa mitiire. Duuba amma maal gootaa jaarsa ajjeesisiiftaaf jala? Yoo jaarsa kiyya jaalala isaatiin maraadha jaalala isaatiin akkatti maareeta jaalala isaatiin goda seenuu qaramne jaalala isaatiin maaree hoo yakayyetu taate jaalalte ta guyyaa tokko guutuu odoo haakima nama geessin dhiinni akka horiitti nama jala yaa'u lafa sanirraa ol hin qabin sanii jaalalti. Ifin beeku gaa inni maal hin godhaaf re'an. Eega namallee hin qabu ifillee hin beeku awwaata akka wanni hin godhu hin jirtu jechuudhaan tiyyaafu bakka hundaan kun akka qoritti natti yaajjettee jirta. Rabbina yalaasi haa hambisu qaaliinni garuu nama raraan abbaa ilmaan kiyyaati har'allee borullee abbaa ilmaan kiyyaati Abrahaamii garuu an hamtuu isaa hin fedhu ati immoo akkatti dhoochisiifteti bira dhaabbattee ilaalta garaa jabaatte laafinaaf hin dhooyne garuu dadhabina isaatiif hin dhooyne isaaf irraa quban qabne nama irraa quban qabne ijoollee xixiqqoonuu dhagaa fuutee basas sinuma gooti sinuma dhooyti. Akka feete si godhuu dandeessi siif irraa quban qabne jechuun mucaasan qabrii qotadhuu seeni jiinam qabrii qotatee haa seenu anuun dhiisu anuu bakkan argetti isa dhiisuun taa'u siifi biiftu siifi mucaasan illee waan atiif jala ooftu tanallee bakkan argetti akkatti ilaal isin lallaaquu taa'anu dhiira dhabde dhiirumti takka namnumti tokko namni as bahee miciyyoo tana. Mee namnumti qoma dhaatee na wajjiin silaam ciyyoo tanatti hirmaatu jiraate. Oromoon hin jirtu garuu biyya Yaman tana keessa Oromoon hin jirtu. Miyyoo akka bineensatti dhiiga namaa dhugutti hirtu tana. Dhugaagaa dhiiga namaa. Dhugi laga yaaftee maal gootaaree haga dila sallafatti haa weedda'u afaan jala qabadhuufitti xurursi. Sheeyxaana deemu sheeyxaana silaatii fi sheeyxaana keetillee dhugaare dhiiga irraa jissitee mitiiree dhugi. Waa takkan ta'u hanga feetellee dhooyteef.
haga feetellee feetu nan ajjeesa hottee otoo cafayxee lubbuunis gaafa rabbi baase baatii waa takkallee hin ta'uunuma fayyaa garuu garaa jabaattee gizataan jaarsa kiyya jaafitti galchaa akkatti dhaabbattee irra dhaabbattee harka marattee laaluudha itti deebiseettaa mucattiisaniin. Bineenti ish maal gootaa jaarsa kiyyettaarre maal gootaa isaaf hin maraadettarre hin kijibin gaa kijiba dhiisire baalageedhaati baalagee baasi siinjee ilmoo isaa ilmoo namaa nyaatuun hin taatu ilmoo akkatti baafta laal akkatti tolaa miti gidditti baafta numa baafta inshaallah wardaan nama dhabdus jiraan nama dhabus du'aan nama dhabu itti Oromoon tana beeki garuu dhiiga namaa bal'inatti laga yaaftee dhiiga namaa dhuguu atis sandaran ta'uu qabda sandaran natti dirmadhaa Oromoon biyya tana keessaa namni biiftuu na wajjiin biiftuutti hirmaadhaan biiftuu dhiisuudhaan taa'u ammallee deebitee irraan kun waan naaf fidaartu an abbaan ilmaan kiyyaa kan ishiin akkanan namatti ergitee isaa if wallaalchiftee akkanatti isaa ofirraa quban qabne dhooysiftu kunillee nama rara waan fedhellee naa godhuu baatu abbaa kiyyaaf ilmaan naa ta'a nama rara jechuudhaan haga fedhellee haana miidhuu waan fedhellee hoona godhe ilmaan kiyya abbaa janiin baabaa janiin innillee wallaalu gaafa beekuttu dhufa jechuudha guyyaa inni beekuttu dhufa jechuudha biiftuu irraan kafaluu ta'a miti irraan kafaluu ta'a itti dhaqeeta mucaa ishii rakkatti deemtuun san bilishaan kun ishiin deemtuun san sanii ujaarsi ishiiti kun maal quba qabaa miti kana maraachite dabarsite kan tanamaa keessan jiru amma kunoo xiqqoo inni akka beekuu taanan akkatti dhooytee gad deebisiiftu kana maraachite sammuu isallee tuyxee jirti daranuu dhiiga keessaa fixxee sammuu keessa dhoosiftee kunoo dhiinni akka horii qalanii kanatti jala yaa'utti jira tanamaa keessaa duraanuun jiru amma tanamarraa baasuu deemti ishiin garuu irraan kafaluu ta'a mucaa sanii fi ishillee qotatanii boollaa seenaa qotadhaa boolla seenaa biiftuu sii fi innillee anaa isinirraa kafaluu ta'a hoo waan biraa dhabe yoon si dhabellee silaa ati hattuudha sin arganii qilleessaa sheeyxaana kee waraabessaa nyaatu mucaa gumuzii ati deddeemtuun san mucuma san qofa irraan kafalaa miti irraan kafaluu ta'a dhiiga jaarsa kiyyallee irraan sandaran isa godheetin sandaran mee akkati gootuun laala hin geessin haakima hin geessin dhiisi maal gootaa geessitaa'u maal gootaa geessita ni fayya akkattu arraabbatee hafayyuu dhiisi arraabbatee hafayyuu hormitti ammallee akka biraatti haamii dhoosisiisati isa sammuu dhoorgite moo kabre sammuun isaan dalaydu akka feete godhuu dandeessa akka feete godhi naman qabu inni garuu Inshaallah akka ati nu goote kana hunda ganaadha takka takkatti sirraa kafalamu ta'a ganaadha takka takkatti sirraa kafalamu dalagaan ta'e ganaadha wanni ati dalagatte kun akkatti takka takkaan akka firitti afti si sabamtee si deebi'uu deemti garuu namni namaan namatti hin taphatu nama firraa quban qabne dhiira akka isaa hin dhoosiftu dhiirummaa qabaannan silaa gizee inni kanatti qabee guyyaa guutuu zabbuqaa oolu san firraa dhoorga jechuun mucaan sunillee sun qaba cammee tanarra haatee kara fedhe oofuu danda'a inni garuu akka nadhootti gaffiigee muka mulawwaa fidee sirratti dha'uun sun maaltu isin jidduu jira siifiisa eega yoo Abrahaam jaarsa kee ta'e jaarsa keetii si haasitumu isa maaltu dakale wanni sirratti dha'uuf wanni sirratti inni dha'uuf waan qabda walitti qabdan jechuudha jaarsa kan kee malee yaana jechuudhaati tokko lamaa miti jechuudha nama 5 6 jaarsa keetii Ize kana egaa dubbumaa siinja ani siin hin jenne maaltu dha'uu fidee yoo taani addumaan sin qabuudha yoo gaa khayri yaada juu taate silleen miidhee hoo kajuu taate addumaan sin baasuudha maaltu isa dha'ee mataa falaxuu fide falaxxanii numaa lafatti darbitanii dhiiga keessaa yaa'u gubbaa tetteessanii na haasoytan odoo dhiiga qabaattee odoo silaa jaartii dhugaadhaa taate fuutetuma akimatti hin ceeta waan birallee godhuu dadhabte gubbaa teessa itti naa deebsin jettuun jechuu asii bineensa malee jaartii maaliiti inni waa jaarsa keetii miti garuu isa maraachite itti fakkeessite khalaas inni hanga baalxoo ta'e fuunfatuu ga'utti si jala deemee waan siin godhin hin qabu
waa hunda agarte akka inni ta'ellee agarte ajjeechisiisi garuu dhiinni isallee ni baa dhiinni ilmoo isallee ni baa wanni ati nagoote kun guutuun dalagaa tan teessirraa kafaluufin ta'a jeetiin jiraan muradheetiin taa'utti jiraan wanni ati nagoote kun hundi akka keetiin wardaa jalaa nama tokkos akka wardaa jala sossoone goote biinis maraachite kuchisiifte sheekasiite warruma wardaadha dubbatu guutuu afaanuu zibbiitti keessa jirta wardaanis rabbi qabdi garuu rabbuma kiyyarra haayadheetin sirraa dalaguu deeman rabbii wajjin insha Allah garana gubdati hogganaan useenan nan usa jeenan ussisiiftu tante ilmootii yana yala adabsitee harkaa qabda jaarsa kiyya fuutee harkaa qabda harkaa qabuu keessa kuttee dhiireen maa'uu isaa ofirraa quban qabne naaf alattisiifta isaa ammoo sammuu gara galchitee sammuun isaa waliin dalayin aboo biiftu yoon asirraan dalagin manuma kan keessa numee yoo ati nama taate yoo intala namaa taate yoo dhugaan dhiirummaan kawaan kana hunda dalaytu taate manuma kan keessa hin deemirree achuma taa'e mana kan kee maal gootaa dhuftee akkaattutti ree mana kan kee dhaqan sin argan gisee hunda sa'a 24 ulaan cufaadha mana kan keeti mana kan keetii gadi hin bahinga taa'e maal leessita ree namni dhiirummaadha waan kana hunda dalagu mana keetii maal gootaa deemta manni kun mana keetii miti mana arabaati malee silaa arra mana kan kee taate akkatiin banzeela sirra raphee wajjin si gubaan garuu mana arabaati mana kan keetii miti jaarattee biyya tana keessaan qabdu maal gootaa teesse mana kee keessatti naneen sirraan dalaguu ta'a akka mana akkuma na laaltee na agartu kanaan tolchitee jirta waa hunda godhi waa hunda dhiiran mallee ta jirtu dargaa nyaachiftu san maallaqa shayxaanaa kan nyaachiftu itti guurtee nyaachiftu san itti as guure Abrahaamitti ammallee ajjeesa wanni takka wanni wardaan fiddun jirtu wanni takka wardaa si ajjeesuu didee isumatti gara galiisa ajjeese amma wardaara si ajjeesuu dideemtiire wardaa maa ajjeesuu didaa jetteet akkana godhu jirteettu ati warreen achitti galee ati nyaachiftu sun guutuun jaarsa keete jechuudha ati guutuun maal dalay duuteeti himtii dhirsoottan keete jechuudha hundi isaaniitu eega maaltu jaarsa yaartii idduu seenuu fidee uree waan biraa walitti hin qabaatiin kunis saniifu rabbi jazaa si haa kafalu waan siin jiun qabu garuu mana keetirraa hin deemin manuma kan kee taa'e dhiirummaan manuma taa'uudhaan amma waa hundallee haasa'uun fedhu waa heddullee haasa'uun fedhu garuu wanni ofitti hin gadhoorka afaan kiyya kana quba lamaa walitti qaba arraba haa teessu garaa nyaatu coraa jee garuu naafi ati walitti dhufnaa mana keetiin bayin mana keetiin deemirree ati hormittiidha ati waa hunda dandeessaati namni waa si godhu hin jiru ati gaalaal waan siin jiun qabu waatuuni beeyta akka taate mana keetirraan deeminin siin jaa manuma kan kee taa'in siin jaan